Namoota yeroo Allah irra jiru ana bira ta'an hedduu qaba waan ta'eef makileen akkasuma waan taateef anaaf makiyya wajjibeen lama ni rakkoo qabu. Garuu immoo kamakiitiif kabsishaa kun qallaan no just family taphuma family tokko Oromoo tokko wanni itti wannoo jedhame guyyama jaraa bareechuuf ta'uma bareechuuf walumaan kolfuuf yoo ta'e malee girrigirri akkasii makiin mootullee beeksishaan moollee wanni maal ta'e akkas ta'e minaamin jiru mucayyoo bira dhaabbadha rakkoo miti sa'aatii irraa siisan kasanirraa fe wal arraba biraa dhiisa. Amma komii asirra deemtu mee siimu komii asirra deemtu. Komiin asirra deemtu waa sadiif. Ta duraanii ta ijoolleen achirra baatee nama arrabsitu tawaan kana komaadha san kophaatti waan laalamuu jira. Kaammaa waa'ee tapha kanaa waa lama jaan tokko makiin obboleetisiitii artistiidha micooltu nuggu sadaffaati irra maaliif cina qabattii isii jajjabeessuun mallee isii beeksiftee guyyaa san cinaa dhaabbattee guyyaa itti aanus guyyaa hedduu jira guyyaa biroo godhachuun mallee tokko. Lamadammas makiin haati faatee fakkeenyan taatuu fi maraataa isaanii hunda feetii maraataa isaanii hunda kabajjii maraataa isaanii hunda jaalatti. Isi maaliif kasiin jaalannee lama. Makiin eenyu jibbite fakkeenya. Jechuun itti maraatuma haati faatee maraataa isaaniitillee fakkeenyaaf amma afarsoo akka hunda godhatu kan nama arrabsus ni feetii ol na'itii goota keenya yattiin isiin ammoo kasii kana maali ammaani waanuma komii deemuun hima obsa kaanii fitadhagaa. Ismee kiyya obsi gaa ni fitadhaa. No. Dhagaye. Atamma ergama biraatiif akka maakii nama waggaa dheeraa arrabsaa ture social media irra namni kamuu si beeka. Ati tokkoffaa tokko sirraa kaasee warra maakii jaalatu. Ragaa fidii miti garee keessi beena. Garee keessi beena. Garaa keenya beeku. Amma dhaggeeffata gaggaltii kiyyara jirtani qoya. Usme qoy. Amma makiin Achuu qofaa mika yaada kee fe'uu qonnatti akka feetu qofaan barbaadu akka hawaasatti illee yaada sibiraan deemu ni dhageeffadha sirrii miti akkasii sirrii miti naa jechuu dandeessaa ni jiraan. Sirrii fi miti bakka masanitti mee makiin haati faatee wallaalaa ofii hunda goota jettee faarsitee makiin harargee miti namuma Oromoo tokko ka isiin xiqqeessite hin jibba jettu arrabsite nama tokko ebaluu jedhee attaaknaa godhe mataa. Osoon ta'in namuma tokko nama isiin fikkabdu dhiyeeffattu akka obboleessaa godhattu usduun hayaa jettuun akkas duuni gorsitu faarsitu tokkoon qabduu harargee keessaa nama tokkoo siin jaanka. Komiidha kun. Eessa keessaa qabdiree ka isiin ufitti qabdee faarsitu eessa? Baramma eessaadhaa miti bara fakkeenyaaf Eshi ka harargee jiruumi ka kutaa biraa ka makiin ufitti qabdee jedhamte goota kiyyattee faarsitu fidhi ka hin jiru. Inni sadaffaa saboo maalii yabbaleessa. No makiin sadaffaa miti ka dhageeffadhu ani ibsishaa jaalachuun gootummaa miti san jaalatti jaaladha. Hayyee makiin harargee jibbiteen faarsitu jettee miti ka ganda biraa ka isiin jala deemtee goota kiyya jettee nama tokko fidii isiin jedhe. Laal ammaani komiin isin jira komiin namni irraa komatu jiru. Komii miti if keessaa haasa'uu jirta madaga jaati. Difeensi goggoidduu nurraa dhiisaa qaba. No. Ani akkana naan ta'u. Waan namaa qofa naan ta'u. Kan namaa qofti naan ta'u burqaa kiyya. Burqaa. Qoya. Laal dhagaye doktor. Qoya asumatti ana burqaa walii jala maal taatana lafaan hin qabu. Ani kan namaa qofti naan ta'u burqaa. Jechi namaa qofti naan ta'u. An makii eenyumaa olitti beeka. Jestinu faamiliidha. Mee makiin yoo harargeen faarsine hin jettan hin jibbiti jettan nama biraa ka isiin faarsite. Makiin nama faarsuun nama ashqaabbatuun dalagaa isiiti miti. Hundaayyuu ni jaalatti harargees ta'ii arsiis ta'ii jimmas ta'ii wallaggas ta'ii akka Oromootti hunda keessan isiin jaalatti. Kasanirraa hafeen. Akka Oromootti maaliif? Akka Oromoon maal jaalatti? Akka Oromoon maal jechuun? Akka Oromootti isiin jaalatti maal jechuun? Akka Oromootti osoo hin ta'in akka addatti lafa isiin dhalattee nama isii wajjin dhalattee lafa isiitti obboleeyyan isiiti. Maaliif sodaati? Maaliif sodaati? Hobatti Oromoo taaniin addatti nama sii jaalattu qabaachuu qabdi. Ana yoo jibbite obboleessa kiyya kabiroo. Taan garee hidhadhaa itti maakaa keessan nu maal isin goon?
No, jechuun kanaaf nuuni falminaa jiru yaa ma falmi as natti deebisina maaliif akka Oromootti yes Dhaga'i, akka Oromootti Oromootti intala Oromooti akka Oromootti Asli, achi doktor. fudhadha no kalaas dhaaba baba Abo an dhaga'i asli No, an no, duraan no. si meetin jira. An dura bar namicha kana wayita. Wanta dura dhaabbadhe dhaga'i. dhageeffadha makii addatti waan godhu qabu horii jettanii jettan garee ijaarradha akka gandaatti nafaarsi akka dhuunfatti nafaarsi ምናምን jechuun maftaachuu ነው እዚህ መታችሁ አትበጠረቁ ይሄ ዶክተር ቤት ነው አስሊ akka dhuunfatti nama jaalladhu qaba jedhee fakkeenyaaf arsii kophaatti faarsu dhageettanii beektanii akka arsiitti na faarsoo jedhe warri arsii birri guuri asirki si faarsa kophaa kee akka harargeetti si faarsa barbaaddaa ergees maal abbaa kee waan taateef oromoon oromoo kusu ummakum hundi keessanuu tokko maali cikincikiin isin ooftan kun wushoochi arsiin eenyu caala harargeen eenyu caala wallaggi eenyu caala jimma eenyu caala na abbuukum tokko maayisin warra waggaa 150 gabroome bar harroota goota gaddaa achi namii gabrummaa jalaa ba'i dura lolii lolchiisitini aldiinakum waggaa 150 booyuu malee maal abbaa keessanii beeytan ana gurra qabee isinitti hima maal fiddan eenyuun caaltamme gandi tokko ganda tokkon caalu sitti himaaraa gabroota hundi keessan ummata waggaa 150 gabroome ummata du'uu malee ajjeesuun beeyne ummata dhaabbatatti morma muramu harreewwan loli deemi achi ofirraa diina ofirraa buqqisi gandaan si faarsinaa hin dhaqqabda bushtiiwwan haadha babbaan isii biyyaa hin gudeedamti hin qalamti isiin asirraa gandaan faarfamuu feete na aldiinakum ajaa'iba gabaabar warri miidiyaa kun eshi gandaan si faarsina mee tokkochi keessan akka gandaatti na faarsi jedhe maal waan taateef oromoodha dhiini keessan tokko maal abbaa kee goota arsii yoo taate kophatti maal naa goota hararge yoo taate kophatti maal na goota qixa keessi jaaladha sii ta'uu akkasi deemta sii ta'uu baatu lamaan keetuu sadiin keetuu arfan 11 keetuu mataan dhaabbatta hai amchaayina faristi makilleen ilmootii isinii danda'amu qixatti isin jaalanna isinii danda'amu baatu mataan dhaabbatta wallaahi ana isinitti makan wanni isin fiddan tokko hin jiru isin nun jiraachiftan alleqe sarara diima sitti himaara kun akkatti yoo sitti himan sii galaami isinii tayu qixatti isin jaalannaa isin wal qixatti oromoo hunda isin yoo na caalchisi kana caalchisi jette kusu ummak mataan dhaabbatta nuti chaayinaa sii taya akkatti under the table akka abbaan abdii baanu wayiroorroo ajaa'iba qababar uummanni kun addatti finfinneen horattan kaa kama warri polotikaa yookaan finfinneen dantaa addaa oromiyaan finfinnee irraa argachuu qabdi ashi akkas taanan abiyyi irraa dantaa addaa wayii argachuu qabna kaa nu cafaqaan jiru amaara jalatti maa keessatti oromoo ol qabuu dhabe oromoo maa boochisaa jira ishi abbichuurraan tolini gaafa abbichuun kophatti oromoo boo'icha jalaa baasee jimmaan addatti kophatti waa goree fi itti aansee oromoo waa godhe nullee akka feemasaatti ganda keenya ofitti qabne ka ormaa achi qabna alleqe kanuma kaan beeku makii mootu yoo fetan isin garee ijaaradha keessan itti dhaqa alleqe ani waan akkanaa ittiin bixibixii kanan barbaadu baay'ee alleqe bitadheeraa. Doktor galatoomii waan ajaa'ibaa dubbattee wal dhaggeeffannu. Ani namuma dubbaturraa meediyaa kana ani yeroo takka dhufa malee yeroo nama akka gurbaa kanaa maanootu kan garre ammaan tana waan ajaa'iba sitti irraa nama akka gurbaa amma ol seenee kana maanootu kan garre. Ani miciyyoo tana takka ishii nama adda fuutu nama isin arrabsitu argeen beekan. Akkami matarree sahaatee deemuu qabdi nama kana. No waan fokkataa akkanaa kana dubbachuun sirriidhaa miti. Burqa yoo sirreessiteef sirreessi waan kun sirriidhaa miti dhugaan sitti himanii harargee qubatti haa faarsitu akkam jechuudha. Oromoo yoom adda ol fuudhee beeka yoom adda wal baase Oromoo yoom adda wal baasee beeka Oromoon gaafa Somaalee deemee bar wajjin qabrii takkatti wareegamee bar harargee qofa matarra kaattee haa deemtu maal jechuudha. No. Waan haasoo Assalamu alaikum. Isirraa qabuwa. Baga
jiraate doktora koo waan gaarii dubbachaa jirta. Jarri amma itti gabbuuste guutumaa guututti ergama qaba malee nuti akka nama tokkotti Oromoo jaalanna isa lammataa argallee qabanya jechuudha. Wanni amma burqaan isin jechaa jiru kuni uummata ergamee miciyyoota akkaataa itti cabsuu fi akkaataa itti wallaalee ajandaa akka itti baafatuu fi akkaataa si asirraa galchuu barbaadu haasa'u jiru kana gabbuu yookaan faarsi yookaan bira dhaqi jechuun akka gooticha argattee ani dogoggoree fudhadhaa jechuudha. Anis nama argee jaallatu nama Oromoo jaallatu. Garuu adeemsi isaan qabatanii deemaa oolan kuni waggaa irratti maal akka isaan gaafa kanaan dura gastii ati bira dhaqxee haasuutti maal sin jedhanii akka gastii irraa si buusan waa hunda tokko tokko beena buleessu laalu jirra jechuudha. Kanaaf wanni amma dubbatamaa jiru kuni ragaa dhibbatti sobaate. Kanaan nuti akka argeetti illee deeggaruu illee teenyu moggallee dhaabbachuu teenyu. Kanatti illee nu hubachuu qaba Oromoon kuutullee nu hubachuu qaba. Warri kun warra maqaa isaanii yoo isaabbatan Oromootti galuu hin dandeenye. Namni Oromoo galuu hin dandeenye immoo mixiyyoota akka dubartitti Oromoo kutaa kudha takka jedha kan laaltee nama deemu gabbuuyiiti Harargee jaalladhu Arsii Addabbaas yookaan Jimma Addabbaas yookaan Wallagga Addabbaas jaalladhu jechuun ani kanaaf dhibbatti dogoggoree fudhadha. Maayikii Oromoo jechuun irra jaarraa kana keessatti ijoollee lammaffaa jeetiin fudhadha akka gooticha argetti. Kanaaf mixiyyoota tana xiqqeessuuf cabsuuf waan hin taane irratti hojjechuuf kana akka dargaggeessa Harargetti akka qeerroo Oromoo tokkotti dura dhaabbannaa jechuudha. Kana deeggaruufis hin teenyu deeggaramuufis hin taa'u. Kana ammoo bakka sanitti maakiin yoo argamte ofiisiitii of xiqqeessu deemti. Jarri wanni isaan barbaadanii akka Mubaarak Musammaa miidiyaa irraa galchan kanatti maakiin bakka hundatti argamtee Oromoo biratti jibbamuu, Oromoo biratti waan hin taane rarrafamuu, Oromoo biratti xiqqaachuu kanaaf akka isiin isaan keessa gad deebitu. Guddaanis xiqqaanis ilaalcha karaa ofii isaaniitti garee muraasan wal jaaranii miciyyoota irratti duula addaa oofu jiran jechuudha. Kana ammoo Oromoo guutuu miti. Harargeen amma rakkoo micoon tursin goote qabdi jettee yoo gaafatte dhibbatti rakkoo maayikiin nu goote tokko hin qabnu. Waan maayikiin Harargeef taate Oromoo kutaa kudha tokkoof taate alatti namni tokko har'a miciyyoota irraa hanqina tokko hubachuu hin danda'u. Oromoo kutaa kudha takka yoo gabbaaste hanqaate amma dikki namatti himtu kana micoon tun akka Oromootti jiran nama laalti malee deebisaa quubsa nama deebisan jirtu. Kana ammoo warra fakkeessee bulaa fi faarsitee ganda irraa dhufte hin beekne tagabbaatee maqaa namaa komattee deema dirqama Harargee faarsaa deema Harargee akkas godhaa jettu deebisaan qabnu maayikilleen waan akkanaa deebisaaf hin qabdu bakka isaan jiranitti bakka hoolojiin akkanaa deemtutti yoo argamte ofiisiitti of xiqqeessu deemtu. Isa lammadaa immoo maqaa kee kan si bira teessuun si xiqqeessu deemtu doktora kiyyan tanaan siidhama. Kanaaf waan akkanaa olola uummata jaldeessa ofuufoo of taajjabuu wallaala ka dalagachuu wallaala ka jiruun harkaa baate wajjin maayikiin gad deebitee xiqqaachuu qabdi yookaan gad deebitee kutaa Harargee bichaa faarsuu qabdi. Oromootaan achi dhiibdee Oromoo Harargee jiran mataa waan qaban jechuun dogoggora kun obboleessoo micoon tun eega miidiyaa irra dhuftee kaasee ilaa irratti wanni siin haasaa turte waan Oromooti. Waa'ee gandaa bira kuttee waan uummata Oromoof ta'u waan saba kana ol kaasu waan sabni sii keessa jiru akka dhiiratti imimmaan qabattee waa jirti doktor si bira teessee micoon rakkoo isiin keessa jirtutti mataan kee hubachaa jirta jechuudha. Isii caalaa beektaa jechuudha. Rakkoo isiin qabdu hawaasni Oromoo hundi hin beeka. Qaba miciyyoon tun saba kanaa qabdu. Garuu warra intala sabaati ganda gaddeebifna kuta gaddeebifna akkasitti of yaamuu qabdi akkasitti kutaa isii kana jabeessuu qabdi jechuun obboleessoo micoota na xiqqeessuudha malee micoota na cabsuudha malee wanni isaan haasawaa turan wanni isaan dubbataa turan gabrummaa aslii jala haa baatu maarree akkasii jala haa baatu asliin Oromoodha isiin Oromoodha gabrummaa akkamii isiirra koruu danda'a gabrummaa akkamii gubbarra kaa'uu dandeessa waan akkasii haa yaadan jechuudha. Kanaaf waan akkanaa nuti bakkaas hin qabnuufi isaaniif illee gurran kenninu miciyyoolleen gurran kennituuf jechuudha. Namni Oromoo ta'e bakka barbaadde jiraachuu qabdi bakka barbaadde seerumuu qabdi bakka barbaadde jaalachuu qabdi jechuudha. Uummata kijibaan gabbayee geema faaya jiruu irratti qabatte jaan kana miciyyoon geemni isiin taphattu geema jaalalaati. Geema isiin taphattu geema faamilootatti waliin garuu isaan gabbaanii akka miciyyoon tun faaya tana tuffatte yoo akka uummata Harargee kana tuffattetti ilaalanii mee waan isiin nu goote ilaala akkas jedhanii ajandaa kaleessatti hin dhaban arrammoo kan argatanii miciyyoota tana maqaa isii gabbuusuuf ilaalcha isii Harargee keessa jibbisiisuuf Oromoo irra jaaranii waan akkasii irra godhuuf waan akkana haasaa jiran jechuudha. Kanaaf waan akkanaati doktor miidiyaa kana irratti illee gurran kenniniif mataa keetti irraa kaasi gurran kenniniif hoolaan ayyitu waan feetee isaa gootu isinis gurra sii qabachuu qabdi. Nuti akka dargaggeessatti immoo Oromoon kutaa kudha takka duuba jirra waan barbaanne gochuudhaaf qophiidha. Kanaaf waan akkanaa maayikiinis ati mataan keetis nama guddaa nama Oromoofis taa jiru nama Oromoo bira dhaabbachaa jiru nama hawaasa miskiina har'aan tana akka iddoo isin jiraachuu baattanii Oromoon har'aan tana rakkataan biyya keessatti maal akka taa jiru atis tolchitee beekta anis tolcheetiin beeka garuu bakka Jawaar Mohaammed irra buutanii akkana dalaguun keessan Oromoo kutaa kudha takka boonsaa jira. Har'a Oromoo Harargeetiif uummata sikkoo mandoo kan akkana dhiibanii ajandaa adda addaa irratti xaxaa jiran kanaatu Oromoo tan guutuu jiraachisaa jira doktor. Ana wanni wal sobni jiru dhugaa jirtu riyaaliitii jirtu obboleessu. Namni miskiina Oromoo kutaa kudha takka bira irra dhaabbatee seenaa kaleessaa qabatanii uummata na gargaaranii gabrummaa keessa akka baan gochaa jiru uummata kana garuu nuti akka Oromootti dubbanna malee akka gandatti
akka gosatti haasa'uun barbaannu waan akkanaa doktoratillee gurra irraan kaa'ini hin dhaga'ini ankanumaa siin jaa galatoomi doktora kiyya ulfaadhu. Thank you so much. Ila jara keenya tokko faratti namni kuma lama dhibba afurii wanni isin beekuu qabdan geemiin makii just geemii faamiliiti. Geemii jaalallee lamaa waliin taphatu. Faamiliin ibsishaa taaptaaf godhaa. Faamiliin makii taaptaaf godhaa hallaqe. Dhimmi aina tokkoffaa dhimma faamiliitii fi dhimma Oromoo adda baasa. Faamiliin beektanii faamilii adda baasa. Kana lammata ka mucayyoo sanamma wallaahi rabbina shaahidii anuun beeku akkamitti artisti teenna wallaaltanii jettanii anuu sagalee keessa baay'ee hin beeku waan kalee nagas jarte alaaqaatu fakkeenyaaf dirqamaa miti nama kan hunda beekuun. Isiin immoo alagaa wajjin eega qabaatte mee akka Oromootti dhaqaa isii tabsiisa nullee dhufnee tabsiif kanumaan fixa. Isa biraa immoo isa makiin addatti Harargee jaalatuu qabdi jettaniif ishii makiin fakkeenyaaf amma makiin ani an beela'e kana jechuudha ishii anaa beela'e mucaa Harargee tokko fakkeenya gootichuma Harargee kana fudhannu wajjiin deemna nullee karaa deemaarra itti dhufne waliin beelaaf dheebuun nu qabde makiin tun Harargeedha anaa beela'ee dheebote kana dhiiftee ka Harargee kana haa kennitu jechuudha moo ilaalchi keessan akkami maal rakkoo qaba yoo anallee kennitee qixxama tokkocha adda kuttee isallee kennitee anallee kennite maal rakkoo qaba maa